maallee uffata illee binnee fi loos mana keenyarra porosesii illee jalqabeera. Dhuguma dubbataa jira wanti jiru. Ishii kootu kana irraan fadhuuti. Amma bakka waa'ee bashannanaa bicha. Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya har'a haroo dambal cinatti bashannanaa jirra. Namoonni haroo dambal illee dhuftanii hin beekne ammoo asumaan haroo dambal daawwachuu dandeenyu. Bakka kana teennee akka tasaa piraankii wayii nu dhufe. Piraankichi illee maal yoo jettanii Haliima irratti piraankii addaa tokko hojjechuudha. Maal jenneetiin maal jennee irratti hojjenname piraankii? Piraankiin hojjechuu barbaannu ani biyya alaa deemuuf porosesii hundaa fixadheera jetteetiin piraankii irratti hojjetta. Ishiin immoo maal akka ishiin jettu deebii ishii maal akka ta'e maaf haganam maalatti himnu jette waan naa dhufuuf waan porosesii koo naa dhumatus hin seene. Kanaafan si dhoksee taane deebii ishii maal akka ta'u ilaallaa jechuudha. Akkasii kaameraan illee akka jiru hin beekti. Isiin amma nu bira deemtee jirti. Nu biratti hin jirtu. Yeroo dhuftee jettutti ammoo maaliif akka waan haroo kana daawwataa jiru yaada isii kaamerama kanaan maayikiroofoonii kana waraabnee kaane itti agarsiifne jechuudha. Kanaafii akkas jenneetiin maal jennaan pirosesii akka isheen akka waan diyaaspooraa taateetti jenneedhaan. Diyaaspooraa akka taatee fakkeessitee duraanii waliin beekan ishee. Duraan waliin beeknu ana wajjin ani garuu obboleessa isaati. Kanaaf ani diyaaspooraa ta'ee kunoo irratti firaankii hojjechuuf naallee dabarte kaasumaan. Kanaafuu pirosesii fixadhee viizaan naa dhufee iddoo kanatti illee bashannanuuf kan dhufne ammoo viidiyoo yaadannootiif as kenne jennaan jechuudha. Viidiyoo yaadannoo waraabaarra jirra yaada isii gaafanna jechuudha waan ta'eef nu waliin turaan affeerraa kennaa akkasumas namoonni jalqaba dhuftan sabskiraayib godhaa isiniin jenna galatooma. Jirra kun maal nu bira deemtee turte? Bakkoo hidhaqee dhufaa jira. Mee hordoftoota keenya nagaa jedhini. Bashannantanii sirriitti? Sirriin bashannanaa jirra kun viiyuun isaallee baay'ee namatti tola. Namatti tola dhugaa baay'ee bareeda. Baay'een akkana bareedidha. An kanaan dura akkana keessa hin deemne iyyuu amma baay'ee bareeda. Akkam jirta? Akkam ilaalti baatu haroo dambal kana magaalaa haroo dambal baatu jechuun sulula Qiinxamaa biyya bareedduu biyya investimentii baay'ee itti hojjetamuu qabduu fi biyya baay'ee nama hawwattudha. Biyya kana akkamitti ilaaltame? Maal sitti fakkaatti? Biyyi kun baay'ee bareeddii baay'ee namatti tolti. Warri asirra ilaalaa jirtan hunduu koottaa daawwadhaa isiniin jedha. Akkas jedhe isin. Maaltu addasite haroo fakkeenyaaf tanaan dura illee Hawaasa illee deemtee beektaa haroo Zuwaayee illee kana addumatti argaa jirta waan ta'eef kanneen hundaa keessa maaltu addasite ta'a? Hawaasa illee deemee jira kanas deemaa kun haroo bal'aadha. Naannoo Oromiyaa keessatti argamallee baay'ee namatti tola jechuudha. Bal'inni isaa wanti hundi baay'ee bal'aadha nama sodaachisa hara baay'ee guddaa wayiiti. Qilleensi isaallee baay'ee namatti tola wanti hunduu namatti tola. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya bakki amma irratti argamnu kun ammoo qarqara haroo irratti hojjetamee jira. Jalli isaa bishaantu jira. Booda kaameraa keessa viidiyoo biraa irratti illee isin hojjennu jalqaba bishaan gubbaatti hojjetame jechuudha. Bakki akka riizoortiitti bareedee jiru kun jechuudha. Bishaan gubbaa teennee isin haasofsiisaa jirra jechuudha. Dubaayii xiqqoo Oromiyaa keessaa jechuudha. Haroon Dambali. Dubaayii xiqqoo jechuun magaalaa biyya guddoodha haroo kan qabdudha. Kanaafuu kennallee kun ammoo akka namoonni investoroonni garaagaraa illee dhufanii asitti investi godhuu danda'u jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkasii jennaa bashannanaa nu wajjin turaanillee affeerraa kennaa akkasumas illee ammoo waan addaa sababeeffachuudhaan qophii keenyarraa asitti qopheessinee wanti addaa keenya kunillee maal yoo jettani akka tasaa ta'ee biyya alaa deemuudhaaf qophii kiyya xumuree jira. Kun sarpiraayiziidha. Qoy sarpiraayiziidha. Sarpiraayiziin kunillee maalidha? Ameerikaa deemuudhaaf wanta hundaa xumuradhee jira. Haliimatti illee hin himne har'amee waan fiilingii isinitti dhagamee fi maal akka jettu. Hordoftoota keenya inni bakka gisee hundaa firaankii waan irra hojjetu barbaaduuf ammallee firaankii dheedhee yaada malee maal wanta akkana maal jechuu jirta? Maal jetta? Mee as fidi mee hordoftoota keenya wanti maal? Kun piraankiidhaa miti. Piraankii jechuun wanta akkanaatti iddoo addaa kanatti bakka bareedaa kanatti kan si keessummeesseef illee ammoo viidiyoo yaadannoo qopheessuudhaaf yaadannoo kennaaf kan ka'e. Haga na bira dhufte si waama beechi booda filollee waama sillee waama waan ta'eef. Ishi manatti taa'ee sitti murra bakka akkanatti sitti wayyaa jedheetiin. Amma dhiisi kaakaa viidiyoon keenya akka nu jalaan bal'an hin mufatin. Kanaafuu hin mufatin bashannanaa jirra waan ta'eef fakkeenyaaf haala kanaa mijeessellee isheedha waan hundumaayyuu sitti himuu dandeessi jechuun barumsaaf illee wanta hundaaf illee nama fayyada beektaa deemuudhaan.
Isin obboleettii tiyyaa isin nyaatee hin beektu malee jechuun durbittii tiyyaa. Ani obboleettii isaatii dhiifama hojii ana nan beektu isinii. Yeroo dheeraa akka inni ala deemuu fi namoota baay'ee wajjin akka inni piroosesii isaa fixatee deemutti yeroo dheeraa rakkachaa turre. Kanaaf aloo koo rakkinna qabu biyya Ameerikaanii deemee eega deebi'ee booda dhaqee ji'a 3-4 tureen booda siif daa'ima isaallee fudhata. Kanaaf carraa gaarii isinumaaf jedheeti malee inni waan biraatiif miti. Hin aariini wanta nama aarsu hin qabu kun. Hin aariini wanta nama aarsu hin qabu. Wanta akkasiin jiru kan namni namaan mari'atee biyya alaa deemuudha. Namaan jedhama lakkuma lafaa kan biyya alaa deeman hin jira. Sarpiraayizii akkanaa hin jira. Dhageeffadhaa dura jalqaba irratti an akka biyya alaa deemuu barbaanne hin beektamti. Yoo ofii deemtee jiraatu barbaade deemi bakka. Jechuun jireenyuma kennaa fi biyya alaatti barumsi hin jira. Wanta meeqatu jira mee barumsi natti hafuun jiruun achi natti hafu. Nama meeqatu Ameerikaa deemuuf fi deemtee achi nafuu fedhu natti nimi ka piroosesii jalqaba maaliif na himtaayyuu? Carraan natti mijeessee fi namni beemee ashaatu natti himtu ashaatu boleetisaati natti himtu ati. Hordoftoonni kennaa koomentii jedha si barreessuu danda'an Ameerikaa deemuudhaaf namni qarshii miliyoona meeqa kafalee deema? Miliyoona isa waan fete kafalee sirgi sana fuudhee bishaan darba maal taatee? Waan kanan kun dabartoota Kuttaa adoon ta'in waan akkanaa hojjetu kaa. Namni bashannanuu bahee malee waan akkanaa nama himta. ji'a 3 booda siillee daa'ima keellee fudhatanii. Hunda mijeessee wanti hunda mijeessee Odoo nu fudhatu. carraa jiru hunda mijeessee carraa jiru hundayyuu xumuree deemaa waan ta'eef wanti hunda mijeessee xumuree booda siillee daa'ima kan keellee si fudhata. Har'a iddoo kanatti wanti si qopheessinee fi sarpiraayizii amma viidiyoon kennallee walaal viidiyoon kennallee haa bareeduuti sarpiraayizii kennaafillee waanuma hundaafuu daawwattoota kenna aarii keessa makiniiti. Akkasii sarpiraayizii akkanallee hin jiru. Jalqaba viidiyoon kunillee akka dinniifamu. Maanni viidiyoon akkanaa? Bakka bashannanaa kanas waamee Eeshi dhaqaan immoo maal jedheen beektaa fiiloo bicha fudhadhu deemiin jedheen borosii fiiloo bicha jalqabe fiiloo bicha fudhadhu deemiin isii ji'a 3 booda deebitee fudhattaa jedheen maal rakkoo qaba inni isii fudhate yookiin fiiloo fudhatee deemee ji'a 3 booda immoo si fudhata. Salphaadha beekte yookiin seerriin eeyyamaa waan ta'eef. Lakki ammaatiin as deebi bakka kana miidhagaa kan wanti si finnee fi haa bashannantu si finne si galee bakka kana sarpiraayizii goone kaa maal goone reenu sarpiraayizii gooneetiin amma bakka yoo ka fiiloo adeemtu jette fiiloodhaaf uffata illee binnee fidheera beektaa yoo ta'e eeyyamaa taate caammaallee uffata illee binnee fiiloof mala kenneerra borosii illee jalqabeera. Dhuguma dubbataa jira wanti jiru. Ishii kottu kana irraan fadhuuti amma bakka waa'ee bashannanaa bicha. Lakin darbin bakka amma kana irraan fadhuuti qoy akkasuma jirru dhiisneetuma. Kanaafuu atamma waa'ee bashannanaa bichaa soofnu daawwattoota keenya dhiifama gaafadhu. Laal miti aaraa jirta kaa hin aariin? Kottu Prankiidhaan nu bakka viidiyoo yaaduma suma yaanneen irraa kottu. Prank sarraashe. Kottu nu viidiyoo kana suma yaanneetuma ayidiyaa qopheessine kottu mee taa'e kottu. Namni illee maal nuun jedhe namni asiin nu Fiiloo hangana jaallattaa? Asi kabajaa si deemee malee dhugaa si deemuu barbaadu. daawwattoota keenya aarteetiin kun kanallee yeroo meeqan harka darbite isin fakkaata. Kanaan natti inde anna Ameerikaa deemtee filoon Ameerikaa nu baratte amma ingiliffatti qo'aasofti. Bakka dhiifama sii godhee jira. Dhiifama sii. Akkasii miti qaba shannii baala jennee miti maal firaankii akkanaa. Bakka fuula kana jijjiirama Ani dubbatu bakka irra cubbatu. dubbachuu qabda kaande daawwattoonni keenya sitti mufatu. Isheen illee ammoo filoo fudhattee deemte innaan ammoo bishaan kiyyanaa fide. Fiiloo. Silkii bishaanii darbuuf deemee jiru gaan. Ande silkii bishaanii darbitee deema. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya piraankii Wanta akkanaa qalladin kaati kana booda firaankii akkanaa hin jiru. Ayy hordoftoota keenyatti himi kaashii piraankii akkanaa hin jiru jedhee. Hordoftoota keenya dhugaan firaankiin akkanaa hin jiru. Dhufnee as maatii keenya wajjin asitti iidaa kabajuuf dhufnee achumarra bashannanuu jirra. Hin bashannanna jedhanii waliin baratanii isaan kana baasanii fidaa waan akkanaa jedhanii. Mulumaa filoo fudhee si jalaa deemaa naan jedhan firaankii akkanaa dhugaa maali. Inni deeffadha garuu harka isaa sirriirraa deeffadha. Filoo dhiisee deema. Filoo si dhiisee asii dhiisee deema bakka gisee biraa si fudhadha haa deemu. Piraankii miti ammallee.
Firaankii miti. Kanaafuu hordoftoonni keenya qarqara haroo Dambalii bishaan gubbaa teenyee isin haasofsiisaa jirra.